warra kaabaadhuma kanayyuu warreen kaabaa nutti duuluuf jedhan kanayyuu kunis fira isaat ture fakkeenyaaf Eertiraa fi Faannoon Abiyyi faana hiriiranii warra Tigraay lolaa turanii jara kana sadeen walitti fidanii wajjin teessisuun ulfaataa ture. Amaarri fi Eertiraan hangam akka wal tuffatan hundi keenya beekna. Warri Amaaraatii fi warri Tigraay hangam akka wal miidhan hundi keenya agarree turre. Isaanuma wal jibban kana walitti kan fide Abiyyi dhiibbaa itti godhee kan jedhu kaaste amma walumaa galatti yaada ijoo keetii irratti. Dhugumatti humni kun waliigalee gara Oromiyaatti qajeela yoo ta'e kana duras waan ta'e hundi keenya beekna. 1991 irratti jechuu kooti namoonni baay'een sodaa sana qabu ammallee. 1991 irratti waan ta'e beekna humni kaabaa kun akkuma warri mootummaa dhiibee mootummaan dhiibee gama tokkotti deebise kana wal faana ta'anii gara fuulduraatti hogguu dhufanii hireen Oromoo fi Oromiyaa maalidha? Tokkoffaa madda yookiin immoo giddugala siyaasa biyya sanaatidha. Handhuurri Oromiyaa Finfinneeni. Kuni Oromoo irratti gaaga'ama guddaa hin fiduuyi. Oromoon humna warra kaabaa kan ofirraa qolachuuf iyyuu bakka lamatti qoodamee jira. Haala amma jiru kanaani kun gara mootummaa jira, kun gara mormituu jira. Kun gara mormituu karaa nagaatii jira, kun gara mormituu gara hidhannoo jira. Oromoon bakka tokko hin jiru akka duraa saniyyuu wal faana dhaabbatee kana qolachuudhaafi kana godhuun keessan gaaga'ama guddaa Oromootti fidaa. Kana bira darbee diina Oromootti affeeruudha. Warra diina Oromoo ta'an wajjin ta'anii haasa'uuni warreen jedhan jiru. Kan akkamitti hubattaati? Amma dura bar si wajjin nama tokko hojii haasofnee turre. Carraa gaafii kanaadhaaf karaa sadiin tooftaa carraa sadii qabnaa takka opshinii sadii qabna jechaan ture. Tokko lolli kun akka hin godhamne dhiibbaa godhuudha. Sun hin taane lolli kun dhoowuudhaaf ka'eera. Opshiniin lammaffaa yoo lolli kun kan dhoowwu taate Abiy kararraa ofirraa maksanii lolaanis tolaanis diil gochuudha humnoota kaan wajjin. Opshiniin sun ammas jira. Sadaffaa lolli kun yoo kan dhoowwu taate of ittisuudhaaf qophaa'uudha. Dantaaf mirga ofii of ittisuudhaaf. Yooki mariidhaan biyya waluudha jaaruu irratti humna dandeessisuu jaaranii qophaa'uudha. Yookaan yoo humnatti kan deemu taate of ittisuu fi mirga ofii kabachiisuudhaaf qophaa'uudha kan barbaachisu. Waan takka qofa irratti hin qophoofnu opshinii sadeeniifuu qophoofnee deemuu danda'u nu barbaachisaa jechuudha. Diiteelii kana caalaa deemuu nu barbaachisu. Kanaaf lola kana hanqisuu hin danda'amne maaliif lola kana Abiyyii fi Imreet bakka bu'eet kan deemaa jiru. Lola kanatti yoo deemu taate lolli kun waa sadiitti torban lamaan duraa irratti ifata maal akka ta'u. Yookiin isa tokko dhaadatetti daaraa botoroo isaan godhee mo'ata. Yoo inni kan mo'atu taate maal goona kan jedhu. Yookiin immoo pilaanni isaa fashalee humni isaa rukutameef duuba deebi'a. Sadi lolli yeroo dheeraa protractor ta'e keessa seenama. Sadarkaa sadeenittuu humni Oromoo maal godhuu qaba kan jedhu itti qophaa'uu danda'uu qaba. Bara addunyaa amma keessa jirtutti opshina tokko qofaan deemuun dogongora guddaadha. Dogongora humnoonni Iraan hojjetan tokko hojjetuun hin barbaachisu. Humnoonni mormituu Iraan akkamitti ilaalaa turanii yoo tarkaanfiin humna kanarratti humna mootummaa Iraan kanarratti godhame sirnichi kufaa sanboota akkasii miti. Haalli addunyaa amma keessa jirtu is multidimensional. Isa kompleksiidha. Itti baha easily tilmaamuu dandeessu keessa hin jirtu jechuudha. Kanaaf sadeenifuu itti qophaa'uudha. Maal ta'uu danda'a fakkeenyaaf humni isaa yoo kan jiru taate lolli gara jiddu galeessatti yeroo dhufaa deemutti maaltu ta'uu danda'a? Maal ta'uu qaba kan jedhu kan itti qophaa'uudha. Kuni kan miidiyaa irratti haasamu otoo hin ta'in waan ittiin deemamu. Walii galattuu kan jechaa jirru maali? Lolaafis ta'e tolaaf humnoota siyaasaa kan kaabaas kan kibbaas kan lixaas balbala balatee waliin haasa'uun barbaachisaadha. Balbala haasa'anii akka amma isaan jedhan kanatti diinni Abiy diina keenya jennee wanti haala ittiin deemu hin jiru. Diinni Abiy diina Abiy haga tarkaanfiin irratti asitti fudhatanitti jechuudha. Carraan Abiy immoo carraan Oromoo immoo Abiy wajjin ka'ee Abiy wajjin kan awwaalamu ta'uu hin danda'u qabu. Qabsoon Oromoo Abiy dura turte. Uummanni Oromoo fi Oromiyaan Abiy dura turan. Abiyyitti dhufe malee qabsoon Oromoo Abiyyitti hin dhufe. Gaafa Abiy deemus Oromoo fi qabsoon Oromoo itti fufaa jechuudha. Dantaan Oromoo Abiy boodas ni jiraata jechuudha. Akka waan carraan warra kaabaa isaan jaan kana Abiy duras beeyna bara.
sirriitti beekna. Abii boodas ni beekna. Maal dhufuu akka danda'u maal akka yaadamaa jiru quba qabnaa jechuudha. Uummata keenya gurmeessine tarsiimee beekumsa irratti hundaa'e irratti qabanne lolaanis tolaanis dantaa keenya eegsisuudhaaf hojjechaa jirra jechuudha. By the way, Abiifaan girgir jedhan kana dhimma Middle East kana dhimmi baha jiddu galeessaa kun dhiibbaa warra sochii warra lixaa caalaa dhiibbaan nurratti akka godhu waan beeknuuf waggoota 5 dabran kana engagementiin keenya qorannoon keenya qophiin keenya humnoota emerging power jedhan kana wajjin hariiroo uummachuu isaan wajjin mari'achuu karoora isaanii hubachuu teknoolojii isaanii hubachuu adeemsa isaanii hubachuu hariiroo isaanii jidduu jiru hubachuu irratti fuulleffanne sun immoo waan uummata keenyatti himnus beekumsa irratti hubannaa qabatama irratti akka ta'u nu gargaaree jira jechuudha. Dansaa egaa kanaan wal qabatee nageenyi Oromootti dhufuu qabaa, Oromoo gidduutti wal waraansi dhaabbachuu qabaa, labsii akka waan labsiittii fi haasaan akkasii wayii tibba kana akka haaraatti eegalee jira. Haala wal fakkaataa kanatti waraanni bilisummaa Oromoodhaa kanneen hooggansa olaanaa giddugaleessa keessa turan jaalsanyii fi jaaljireenyaa wajjin galanii rakkoo guddaa keessa akka jiran atis gaafan makkaa deebi'uu ergaa guddaatu na bira ture jettee poost gootee turte. Viidiyoowwan hedduunis sooshaal miidiyaa kana deemaa turan. Barreeffamni hedduunis sooshaal miidiyaa kana deemaa ture. Dabalataanii namni jara kana wajjin galee hooggansa olaanaa ta'ee jaal shurubbee namni jedhamus barreeffama dheeraa haala gatamuu yookiin immoo waadan dura jedhamee galaman sun ijoolleen muraasni haala sanarraa akka hin jirree fi quuqamni guddaan akka jiru sooshaal miidiyaa irratti barreessee ture. I think sunillee amma haqamee jira natti fakkaate yookaan look ta'ee jira arguu hin dandeenye screenshot fudhadha jedhee yaadeen ture argachuu hin dandeenye. Walumaa galatti nageenya waaraa Oromiyaa fi Oromiyaatti buusuudhaaf Oromootti buusuudhaaf hooggansi karaa nagaatiin gale kuni bara 2018 akkuma atuu beektu atii fi jaarroleen abbaa gadaatis koreen teknikaa jedhamanii wantoonni yaaltan baay'eetu turanii ijoolleen yeroo sana galan sunis kun hin dhumanii kun deebi'anii dirreetti deebi'an. Ammas waan wal fakkaatu raawwatamaa jira jechuudha. So mootummaan kun mootummaa Oromooti ani dhimma Oromooti fan dhimmamaa qe'ee Oromooti waraanni haa dhaabbatu nagaa barbaannaa waan jedhu gama tokkoon hin dubbata gama tokkoon immoo warreen karaa nagaa filanna jedhanii qawwee lafa kaa'anii galanis haala isaan keessa jiran argaatidha jira. Hiikaa maal qaba kun? It's too little too late. Waan yeroon bira dabree kan isaan yaalaa jiran. Yaaliin rakkoo Oromiyaa keessa jiru. Keessattuu waraana bilisummaa Oromoo jidduu jiruu fi mootummaa jidduu jiru araaraan nagaadhaan furuudhaaf jalqabarraa godhamee deemaa ture. Dhumarratti Tanzaaniyaa irratti fashalee. Failed peace talks are they bring an end. Peace talkiin keessattuu akkaataan itti dhumu. Akkaataan mariin Tanzaaniyaa sun itti dhume carraa deebi'anii waliin haasa'anii haasaan agartee waliigaluu dhabuu dandeessa. Marsaa tokkoffaa waliigaluu dhabuu dandeessa. Marsaa lammaffaa waliigaluu dhabuu dandeessa. Marsaa sadaffaa waliigaluu dhabuu dandeessa. Haga marsaa 10 deemuu dandeessa. Garuu akkaataan itti marsaan kamiyyuu dhumu marsaa biraatiif kan rasaaqu walamantaa trust building fooyyessaa deemuu danda'uu qaba. Haasaan waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa jara jidduutti godhamaa ture kun dura dhoksaadhaan godhamaa ture. Kan dhoksaan godhame sun walamantaa hamma tokko waan fideef Zaanzibaaritti wal gahame. Waliigalamuu baatus karra saaqeeti. Lammaffaa Daar es Salaamitti godhame. Daar es Salaamitti walgahii godhame irratti akkaataan itti xumuraa fi tarkaanfiin san booda mootummaan fudhate waraana bilisummaa Oromoo qofa osoo hin ta'in warra jaarsummaa jidduu tures kan abdii kutachiisee dubbisan keessa baasee ture. Maal naan jedhe. Tokko akkaataan ololgaa mariin sun godhamaa jirutti mariin sun akka milkoofneef tarkaanfiin mootummaan fudhataa ture. Bakka marroonfaan irraa deeman san to'achuudhaan tarkaanfiin isaan fudhatan sun odoo mariin godhamaa jiru. Mootummaan marroo biyya sanii baasuudhaaf hoggansa woboo biyya sanii baasuudhaaf malee araaraaf miti kan jedhu araarri sun akka miira gaarii akka hin deemne godhe. Lammaffaa erga araarri sun dhume booda waliigaltee hawaasa addunyaa wajjin godhame haquudhaan hoggansi woboo biyyatti akka hin galle
tarkaanfiin fudhatan. San booda marii akka jaarmeetti waraan kan wajjin godhamaa ture moggatti dhiisanii chirichaaroodhaan galchuudhaaf yaaliin godhame sun it destroyed any trust that was built. Tokko kana kan rakkoo kun lammaffaa haalli xaxamaan naannoo keenya amma mootummaan baay'ee waan laaffateef it's not able to negotiate from position of strength. Kanaaf waliin mari'achuutanii furuudhaaf haala amma jiruun waan danda'amu miti. Warri qawwee dhaabatu jedhan akka dhaadannootti yaada gaariidha. Ijoolleen kun ijoollee sabboontoota ijalloo qeebsoo keessa turte hedduun isaanii. Bakka sadiitti qoonee ilaaluu dandeenya warra as keessatti hirmaataa jiru. Irra hedduun isaanii warra onneerraa nageenya qabu keessattuu ijoollee bosona jirtu sana wajjin qabsaa'aa turan, wajjin hidhamaa turan, wajjin madaa'aa turan qabsaa'ota dhugaati. Maatii isaaniiti Shawaa Lixaa keessatti, Wallaga keessatti, Arsii keessatti, Gujii keessatti kan miidhamaa jiru maatii isaanii lolaa fi loltoota kana sirriitti beeku jechuudha. Onneerraa lolli akka dhaabatu Oromummaan waan isaan laaleessuuf lola dhaabuu warri barbaadan jiran. Hammi tokko immoo warra wannummaan qabsoo Oromoo kun abdii isaan kutachiise yeroo dheeraadhaaf hidhamaas rakkataa turanii amma abdii kutanii rakkoo hamaadhaaf saaxilaman akkuma ta'an ta'anii du'a jalaa baraaruuf yookiin immoo mootummaatti maxxananii jireenya ofii fooyyeffachuu warra barbaadu jira. Gareen sadaffaa immoo jira. Warra faallaa qabsoo dhaabate waggoota 7 dabre kana mootummaatti maxxanee haaloo kaleessa abaa'oo keessatti qabaachaa turan san bahuudhaaf gariin ilaalcha gandummaatiin guutame, gariin ilaalcha murnummaatiin guutame, gariin haaloo dhuunfaatiin guutame, haaloo kaleessaa san bahuudhaaf warra deemu jira jechuudha. Garee sadiitu waan kana keessa socho'aa jira. Waan leefu yaaliin isaanii waan milkaa'u miti. Waan tokko waa'ee nageenya reefu siin jedhe saniif daashii paasee lammaffaa sirna sana sirriitti nu banne. Sirni kun yookiin warra viidiyoo bilisiginnaa kun itti dhiyaatee ifattan argee durillee gaafa biyya alaa ture aga tokko qabaachaa ture. Qabsoon Oromootii fi isaan bishaaniif zayitiidha. Waliin makamuu waan danda'amuuti. Saayikooloojii adda addaarraa dhufaa jechuudha. Kanaaf ijoollee kana ofitti seensisanii sirna kana jijjiiruu amma namoonni tokko abdii qabu fakkeenyaaf akka bara tokko abbaan duulaa namoota xiqqoo ofitti seensisan godhu kan jedhu ijoollee nama jedhamu kun warra akkas godhuu miti. Kanaaf bu'aan ani argu hin jiru. Dhaadni isaanii garaana nyaata. Yoo milkaa'ee Oromiyaa keessatti, Itoophiyaa keessatti lolli dhaabate ani nan gammada. Oromiyaa Itoophiyaa keessatti qawweedhaan namni akka wal ajjeesu hin barbaadu, lolli akka socho'u hin barbaadu. Garuu hawwiin waan tokko shallagni fi karoorri qabatamaan adda adda. Hawwiin isaanii gaariidha, karoorri isaanii garuu kan hojjetu miti. Jechumaati jettiin fayyadamee siif kaasa Jawaar. Sochaaroodhaanuu kana booda galchuudhaaf haalli jiru maalidha warreen ammas jechumaati jettiin fayyadama gaati. Chirichaaroodhumaan galan kuniyyuu haala isaan amma irra jiran kuni haala amma itti gadi bahanii akkanatti miidiyaatti gadi bahanii haala keessa jiran manaan jijjiirramne aangoodhaan jijjiirramne hin gatamne waan jedhan irratti eega gahaniiti haalli keessa jiranii kaleessa haa xiqqaatu haa guddatu qawwee qabanii diina kamiyyuu fuuldura dhaabbatanii olaa turanii diroonii fi maal wajjin dhokachoo taphachaa oolan dirreedhuma dhiirummaa yookiin gootaa turan jechuu dandeenya. Har'a immoo milishaadhuma gandaatu akka maleetti daandii gubbaatti qabee nu reebaa jira. Jedhanii yogguu isaan gadi baanii rooroo dubbatanii kana boodayyuu mootummaan kuni carraa dhumtiin ni sochaaroodhaan waraana kana qoqqoodee galfachuudhaaf qabuyyuu garamitti adeema yookiin immoo hiika maal qaba ijoolleen kun haala kanarratti argamuun isaanii warra dirree jedhaniif yookiin immoo warra karaa nagaatti tarii nagaanii dhufa jedhanii abdatan ta'aniif. Tarkaanfiin mootummaan fuudhataa jiru carraa san guutumatti cufaa kan deemedha beektaa. Ilaalee anis ta'e namoonni warri abbootii gadaas baqqalaas hundi keenya akka amma ijoollee kanatti waan tokko hawwaa turre.